waamicha lammii Oromummaa fi Oromiyaa baraaruuf. Oromiyaa fi Oromummaa dhabama irraa oolchuuf. Karaa tokkichi waraana bilisummaa Oromoo WBO jabeessuun. Kanaaf tumsi waraana bilisummaa Oromoo WBO egeree Oromiyaa. Sagantaa barii fi deeggarsa WBO guddaa qopheessee jira. Sagantaa kana irratti qondaaltotni waraana bilisummaa Oromoo WBO dirree irraa hayyoonni Oromoo hedduun irratti argamanii haala yeroo irratti ibsa nuuf kennu. Guyyaan Bitootessa 2021 akka sa'a Washington DC'tti sa'a 1 waaree boodarraa eegala. Sa'aatii 19 akka giddugala Awurooppaatti. Bakki Zuumiidhaan lakkoofsi Zuumii 868364556 paaskoodiin 858723 Maarree isinis sagantaa kana irraa qooda fudhattanii waraana bilisummaa Oromoo WBO tumsuun Oromummaa fi Oromiyaa baraaruuf gahoo keessan akka baataniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Oromoon saba tokkodha. Biyya tokkoo fi carraa tokko qaba. WBO'n lubbuu isaa takkitti baanaan hin deebine tabasaaf kennuuf of hin qusanne. Nutis qabeenya har'a kenninee boruu hojjennee argachuu dandeenyu qabsoo sabaaf kennuuf of qusachuu hin qabnu. Oromoon nagaa waaraa fi kabajaan jiraachuuf humna jabaa qabaachuu qaba. Humna kana haa ijaarru. tumsa WBO egeree Oromiyaa. Waraabonarraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan naannahu nyaatamuun kiyyan oolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u.
waamicha lammii oromummaa fi oromiyaa baraaruuf oromiyaa fi oromummaa dhabama irraa oolchuuf karaa tokkichi waraana bilisummaa oromoo WBO jabeessu. Kanaaf tumsi waraana bilisummaa oromoo WBO egeree oromiyaa sagantaa barii fi deeggarsa WBO guddaa qopheessee jira. Sagantaa kana irratti qondaaltotni waraana bilisummaa oromoo WBO dirree irraa hayyoonni oromoo hedduun irratti argamanii haala yeroo irratti ibsa nuuf kennu. Guyyaan bitootessa 2021 akka sa'a Washington DC'tti sa'a 1 waaree boodarraa eegala. Sa'aatii 19 akka giddugala Awurooppaatti. Bakki zuumiidhaan lakkoofsi zuumii 866-459-6 paaskoodiin 858-723. Maarree isinis sagantaa kana irraa qooda fudhattanii waraana bilisummaa oromoo WBO tumsuun oromummaa fi oromiyaa baraaruuf gahoo keessan akka baataniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Oromoon saba tokkodha. Biyya tokkoo fi carraa tokko qaba. WBO'n lubbuu isaa takkitti baanaan hin deebine tabasaaf kennuuf of hin qusanne. Nutis qabeenya har'a kenninee boruu hojjennee argachuu dandeenyu qabsoo sabaaf kennuuf of qusachuu hin qabnu. Oromoon nagaa waaraa fi kabajaan jiraachuuf humna jabaa qabaachuu qaba. Humna kana haa ijaarru. Tumsa WBO egeree oromiyaa. Waraabonarraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan naannahu nyaatamuun kiyyan oolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u.